nama yaadani warruma Facebook. Abbo Halo. hin nyaattaa kootti jedhe sirraa hin galaa misi gatee hin gala. Yaa bu'aan manama keessa jira malee sa'aatii kanaatti. Manaa hiikimee bannaati manaa hiikubsi yaa meeyyoo aslan. Okay, manama maalii qabda? Manaamne ni qabu moo? Guyyaa hundaa yoo beektaa warri doolaara kana nin guuraa ganama mootuu doolaara dhiisi birrii takka kiisi of hin qabu. Okay. Manaamni kiyya kun na rakkisee beekte gisee hunda halkan birrii argaa bulaa ganama ka'uun dhabaan cinqama jirra akkamiin godhuu qabaan amma hiin isaa akkamisi biratti mee. Kun badaa manama salphaadhasi bareedaadhasi namatti tolasi. Maal namatti tolaree ganama yoo argu xiyyaa kiisiin hin jirtu fudhatee badanatti fakkaate. Okay, gaafa manama kana argitu asliin si bira ciiseera. Ofitti hin kaleessan nama gurraacha halkan na iyyisiisa halkan namni gurraacha. Yoo asliin si bira jiraate manamichi waswaasii qaba jechuuf kan ture. Ani nama gurraacha bira irra halkan hin iyya ol kaanan. Sibira jiru taanaan egaa manama suma guyyaan iyyataa oltu halkan yaacaa bultaa yeroo manama akkasii argite yeroo sadi lulluqqadhuutii kana booddee jechuudha. Manama akkasii garuu waan shakke tokkoon qaba gurbaa hattuu tokkoon na bira ciisa abdii muktaar jedhaniini hattuudha beekte ofii fuudhe naan jalatti kakata. Abdii muktaar habiibi manamni kee milkaa'uudhaayyuu qooda guddaa kan qabu abdii muktaari. Hattuu hojii ciisuun habiibi maashaallah nama jechisiisaare. Badaan ittoo abdii muktaar manama keessa faatu sitti dhufe jechuudha. Milkoofti. Zaahira bar manaa manatti inni zaahiruma ciisaa jira amma rafa jira. Yoo hanga nama koo birriin tiyya kiisiin jirtu halkan ofii doolaara argaa. Akkanaa gootu. Ashi. Yeroo kana booddee rafiitii keessa manamaan doolaara argite yookaan lakkoofte. Dammaquu yaali. Riba sanarraa dammaquu yaali. Doolaaricha qabaa? Dammaquu yaaliiti ilaali sana booddee ilaaltaati maal jedhi naan jedhi dammaquu yaali. Eeshi sun ta'e manama bira qaban mallee. Tokko sana booddee dammaxxee naan jechuudha yoo asliin si bira jiraate manamichi waswaasiidha yoo abdii muktaar si bira jiraate. Manamni tokkummaa maal ture beektaa manama keessa odoon rafaa jiru feesbuukiin kiyya kun narraa gubatee ture beektaa feesbuukiin narraa gubatee. Achi booda feesbuukiin narraa gubatu abboo. Intaloon Oromoo takka deemtee Suudaanii wayii wajjin odoo gangalattu akkas viidiyoo kakkaasanii manaa manna dhufe beekanii feesbuukii irruma irratti deebi'e. Astaghfirullah bakka inni kun ilaa manamni inni kun cimaadha. Inni sodaatu dhufeera manama kana nama biraarraan eegaa ture gara keetiin nutti dhufaara jechuudha. Intala tikisti jedhan sanatiyyuu biyya kee dalachuu yaaddeetti jechuudha sammuu isii keessa. Intala siisee Arabiyaa Masriitti jijjiirachuu jechuudha biyya. Dhufteetti galas. Tikistitamin ani hin beeku nama feesbuukii irratti deebi'ee jechuun manama waan na dhufe tikisti ati jettullee hin beeku garuu Suudaanii wayiitu ijoollee na qabatee. Ahaa nama maqaa isin nyaata jira. Kan mangalii waliin diraamaa wayii hojjetantu jiru. Diraamicha manaaman argee jira bakka laa I think. Diraamicha sitti mul'ate egaa ergati immoo manama kana argite tikisti biyya jijjiirachuudha Saudi Arabiyaa keessa akka jiraattu dhabdee biyya jijjiirachuu yaaddeetti mataasii keessatti biyya kana dhufuuf jechuudha asitti jijjiirachuuf jechuudha fiilmii lammaffaa immoo biyya kanatti eebbisiisuu dhufaadha. Gaafa biyya kana dhufe rakkoon hin jiru garuu gaafa biyya kana dhufte. Dhiifama kalaas manaa kunoo amma namni manama toonii kuu natti dhufuu isaan barbaanne kunoo seenee ka'ee waan ta'eefi. Asladdiin isitti seene. Asladdiin seene. Gurbaan ka irriba na dhoorge. Ka irriba na dhoorge anaa iyyuu beekte. Sheexanni jedhan. Yeroo majaa argite baqatti maal jedhama. Anaa manama eeguu asladdiin dhufee liivii keessa gallaan manamna keessaa narkaa badeera. Si harkaa badeeraa inni ati raayidu sun jechuu. Kunoo lamma asladdiin gatii seeneef amma namicha addaan kutee jechuudha. Abdii muktaar anaa dhufu silaan nuftu ati. Otoo abdii muktaar jalqaba dhufeera ta'ee. An abdii muktaar biyya kanan dadhabee baratticha isa doolaara tiyyata kiisii na fixa isa amma kiisii qullaa kuloo surree jilbatti ciree taa'u jira.
Kana booda yeroo mana eegsisuu dhuftu jalqaba liivii kee kan ilaalu Abdii Muktaar ta'uu qaba. Maaliif naqannaa karaa naa baaseera jechuudha. Asliin immoo jalqaba dhufee natti mul'annaan jechuudha. Si harkaa baden. Baden harkaa badee laammaa tokko raayii mana eeguu kooti fudhatameera harkaa. Waswaasii kan as keessaa baasanii isin dhanaa yurribaan abjuun na cinqee beekte. Yeroo hunda abjuun na dhufaa na rakkisaa na boochisaa na hiisisaa. Amma gidduu kana manaama bareedaa wayii kan hiikamu jira hin dhageessa manaama Nasraddiin Naazaba. Ergamee jira Chaayinaatti ergeen. Dhaga'uu barbaada keessaa sirriitti dhaga'uu barbaada natti himi gaafa deemtu. Manaamaan na waswaasaa manaamaan dhufee na waswaasaa manaamaan dhufee lafatti na dhiitaa manaamaan dhufee na azzabaa bishii kanarraa harkisaa rafiitii na dhowwe manaama yeroo danuu asitti illee hiikuu hunda kooti ol taanaan Chaayinaatti ergeen jira. Chaayinaa erga gidduu kana. Awwaan shakkee takka qabammoo Chaayinaatti akka seerkaan fashalleen waggaa 27 biyya san ture jara san hin beekaa sirriitti. Asladdiin immoo. Waggaa 27 achitti horate yuunivarsiitii. Egaa mee iccitiidhaan akka inni kamee dhufu godheera yoo rabbi jedhe mee ineen nagaa waliin eenna Asladdiin keenya jirtaati. Eessa badeera immoo qoy. Hadha iji koo guddaatti ta'ee jira. Isa inni mul'atu bari inni wannoodha ijaaba qaba waan ta'eef hin mul'atu inni sitti. Dhufeera lakkii booda nagaatti uli reedii koo. Kani asliin hin jirre rafe eegi na seesisi. Ayyee akka isa booda seesisa shoo. Okay. Wayi warra manaamni rakkise akkatti manaama ji'a tokko na rakkise har'a feesbuukiin kiyya banamnaan deebi'ee isinii fiike mee amma manaamni biyya rakkise waaqa. Suudaanii tokko na rakkise abboo dhiiroo. Edaa wantichi dhugumaani manaaman si'a baran hin argine feesbuukii har'a irra deebi'ee takka hin garree. Edaa wantichi dhugaadhaa dhiiroo. Kun jimmaa qaraa hidhamee hiike. Jimaa moo maal jechuudha? Atuu hin jirtaami ka kophee keessaa kaalsii namaattu. Awuuzi billa. Ani kiisii namaa seeneen hatu bar. Baay'attiin kan mubaarak malee hojjetu namichi digimtii itti godhee bahe feesbuukii kiyya mubaarakiisu. Maajikii hojjeta kuloo manaama hiikame. Hidhee bahe feesbuukii kiyya akka baay'attii namaan argine. Salaabii wayii qofe. Aboo namichi manaama hiiku sun naa ta'e akkam sirrima hiike. Abdii Muktaar koshee መዝናኛ ነው። ሄሎ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። Jaaloo irra jirra kam jirtu? Rafaa sirriitti. Suudaaniin uummatee rafuu jiran waan kophaa rafuu jirra. Kophaa Baangaalii isin harkaa fudhate akkam gootarree maal carraa keessanii deema Suudaanii komadha. Baangaalee miti sanuu Suudaanii maal? Suudaanii isin harkaa fudhate wayi carraa keessan gurraachi. Lana garuu bar irra laalina. Dhiirri teenna na dhagahi warri dhiirri kenna sirriitti waan na dhagahuu qabdan. Suudaaniin garaagarummaa kennaaf garaagarummaa Suudaaniin daqiiqaa 15 liiftii qabatee taa'a dhiirri kenna daqiiqaa 5 irra ta'uu hin danda'u. Kanaafuu dubartiin dhugaa qabdan deemaa mallee kabiraatitti sirrii jirta. Beektee harki caalatti wannaan godhu beektee itti guuraa kan hin danda'u natti fakkaate kanumaaf jara filatte na fakkaate. Dhugaa qabdii siin jee bar dhiirri kenna daabboo takka nyaatee daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 irra kutu jarri akkamaa taatu dhugaa qabdan deema amma Suudaaniif Baangaalii isin baasa isa isinii wayya laayifii gaarii dabarsita. Hin taane jedhe kiristaanaan badhaanee kun nuna waa ta'uun jee sanuu ijoollee akkam jirtu Suudaanii ammatee ciisu jira. Yoo akka shamarran teena deemtee Suudaanii nammanne barbaaddan fedhii keessan of qabaatin dubartii baasa yookaan dubartii akkuma lukkuu gubbaa baatanii irraa buutan dhugaa qabdi jirra akkam isin haa gootu.
Akkuma Dr. Asliin dubbatanitti odoo garaan bu'e mucayyoo isaa akka hitte yoo dhawu amma garaan si danda'ati. Akkuma Dr. Asliin beeksisa dabarsanitti garaan odoo bu'e mucayyoo akkasitti yoo tumu Suudaaniin garaa si nyaatu xiqqollee. Dubartiin akkas barbaaddi garaan hin bu'u akkasitti garatti tolaaf iyyuu garaa qabuusu akka lukkuu yaabbatanii qabu ansan kenna ijoollee teenna daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 daqiiqaa 15 namichi fursaa malee laal das jee intala onuu akkatti ofitti qabattuun argine hanoo irra arge. Lakkeen hunduu Suudi Arabiyaa biyyaan jiraadhu kana keessa jiraate silaa mushawaraan itti mushawara malee akkanatti hin jiraachise. Itti mushawaruu keetiin dura ani daqiiqaa 15 hin danda'e dhufaa mansiisisammuu kee. Laala akkuma shunkurtillee taatu dibadhee tan maali 15 sanirraa 5 dabalaa fi 20 seensisa. Diidama seensisuu mijari ka barbaaddu mee 10 marra ol dabarsaa fi dhiirri kenna dhugaa amma qaldii ami shamarran teenna shamarran maqaan balleessina shamarran dhugaa qabdi dhiira teenna jarrabdee dadhabnaan bu'aa buusuu fi dinnaan gara jaraa deeman dandeettan daqiiqa hosiisa fi dadhabdan immoo jaratti gadhiisa deemanii taphatanii achitti isaanii wayya. Baya bu'aati. Atiin taatu warri daqiiqaa lamaa kun wannoo hin jeena. Ergaddaa invaayitii har'a guyyaa bilisaati. Ergaddaa invaayitii eeshi ergattan. Sirri dhugaa waaqaa dhugaa isinii himu jiraan rakkoo dhiira kennatti shamarran ta'e irra laal maqaan balleessinaa mucattii sun viidiyoon adii. Mee waan isin gaafadhu wallaahi wabeellaahi. Mucattii sun viidiyoo waraabamteemi kan viidiyoo san caalatti dalagame meeqatu jira zaahira harkaan baane malee. Kun zaahira harkaa ba'e bara waan adiidhaayyuu namichi homaan goone akkuma lukkuu gubbarra ba'ee caf godheetu irraa bu'e isinii gale. Garuu warri laala ol garagalchamee hoosifamee maal jedhamee wanta hedduu dalagame meeqatu jira viidiyoo isaanii as hin baane garuu sii gala viidiyoon hin saaxilamne jarri mucattiinis odoo hin beekin saaxilamte aadiidha bakka maal rakkoo qaba bakka akkas xaxxara hidheetti ganite dhawate dhumate. Mindinoo leela maal akka abbaduu maal barbaachisa dammoo ijoolleen teenna jechuudha shamarran keenya as carrasaa fixachiisaa akkanumaan akkuma lukkuu irra baatanii buutanii booddee shamarran maqaan balleessinaa bannaataa jiru shamarran waan taatu dhabdee baangaalitti deemaa jirti. Sagaleen kee dhaga'amu naanta eerfoonii qabnu boonu eerfoonii fayyadamu na ergine si ergaayyee qoe. Abdii Muttar Habibi Abdii Muttar jaarsa kana nu jalatti hin faarsinas haasofni kee ni mi'aawa maalus na warri shamarranii hin saalfatina dalagadha. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkamitti jira reedi? Jirta? Alhamdulillah. Maaltu jira la? Shamarran teenna baangaaliif Suudaanitti gurguraa jira. Jara muttee gurguru? Eegaa akkas jechuun warra gurguru osoo hin ta'in warruma nagayaatillee. Warri nagaan egaa akkuma nagaatta jiraatan warri gurguran immoo egaa silaa gurguraa jiru. Amma jechuun shamarran komachuun dura nuti maali jennee of qoratu nurra barbaachisa nuti dhiirri beeyte shamarra takka komachuun dura nuti maali dandeettii shamarra san ittiin jiraachifnu qabna akkasumas immoo dandeettii fedha isii ittiin guunnu qabna jechuun danda'u nurra jiraata malee shamarran teenna baalage shamarri baangaalii jala dhayte Suudaanii Paakistaanii jala dhayte jala dhaquun rakkoo miti kan kennitu meeshaan ka isiiti fedhiilleen ka isiiti laakine garuu mootu dhiirri kenna osoo fedha shamara guutuu hin dandeenye daqiiqaa takkarra taa'ee daqiiqaa lamarra taa'ee shamarra fedhii guutan hin danda'amu. Baangaalii akkuma argite san daqiiqaa 15 15 daqiiqa haala xuul gisee takkatti. Ati amma garuu dhiira keenya hin dandeenye kanaaf hidhatee jette miti. Yaa dhiira kennatu hin dandeenye daqiiqaa lamarra ol hin ta'u yoo jabaate daqiiqaa 5 namni jabaan. Kan ammootu na rakka hojjara gadi humbu daqiiqaa 5 daqiiqaa 2 gadi humbu
Ana akka kootti yoo akka mataa kootti itti fudhe beektaa ani gaa. Akka mataa tan fudha mataa kootti tan fudha riyaan amma. Ati akka mataa keetitti mee daqiiqaa meeqa Akka dandeenya? yaa uummata fudha amma. Akka mataa kootiitti yoo jabaate sa'aatii Akka keetitti tokko wayiin irra ta'an. Dhukkeen irraan kaasa. Sa'aatii tokko wayiin irra nan ta'a garuu. Gaalaati maal Sa'aatii gaala? tokko. Ati gaala moo? Maal gaala jechuun egaa beektaa ati kan siisaa jabbaa. Kan goota ajaa'ibaa fadhee kan siisaa ajaa'ibaa sun qaba gaa yoo kan kontiroo bu'ee ba'ee kan siisaa immoo danda'a waan ta'eef wal duuka ba'uu wayya gaa. Qoy. Sa'a tokko moo daqiiqaa tokko naan jette naa baasime. Lakkii bu'an sa'a tokko jedhama daqiiqaan tokko maal daqiiqaan tokko hundaan qoonu daqiiqaa. Shabakaan keenya dhagahu mucaan mungkin kun gaala yoo ta'e malee namarraan uumamne kasaa tokkoon danda'eeru kun gaala. Daqiiqaan 15 namichi hojjetee shamarri illee isarratti walii galti. Kasaa tokko kun immoo gaala yoo taate malee ilmi namaa isaa tokko maal immoo wayi faaqamte bayyuu akkasitti faaqamte duute nuti isaa miti amma kajechaa jirra. Warroonni duraan kabajaa qabdan maal jettan kabajaan keenya akkuma jiru ta'e fataa shaw kajamu sanii wanta akkanaa poostiin ta'u fataa isin gochuu fi feesbuukii yeroo dheeraadhaaf laayivii waan seeniif jecha fataa isin gochuuf narra laalina ana ittiin feesbuuka dhiiseen jira yuutuub chaanaaliin banadhee chaanaalii kiyya irratti fayyadamu jira feesbuuk illee waan adabee jiru fataa isin godhe narra laalina dhugaan dubbadhe illee immoo akkasumatti. Yani wanta kana kun dhugaadha dhiirri keenya shamarran keenya fedhii hedduu waan guutunatti fakkaatu sababa kanaatirraa kan ka'e lammii biyya biraa barbaadachuu jirti mee ammallee nama biraatiin isin affeera akka harakati barreeffadhu waan kana sirritti barreeffadhu inni hiita booddee sirritti barreeffadhu qalamaan habiibi hiikuudhaaf qophaa'e tiraansileetii kenna miireeti ajaa'iba. Ijoollee hedduu dabalee jira. Halloo. Ooyye. Yeroo akkam nagaadha. Jirra galata rabbi akkami. Jirra. Maal jirta yaamee maal qabda yaada qabda moo akkami? Aboo yaada sanarraa qabaa. Yaadan qaba. Itti shidi jedhi. Maali waan tokko sin jechuu fedha? Jedhi boon dandeessaa sooshaal miidiyaan kablisaati. Akkasi kaa namni martin waan qabuuf kan ammoo waan fedhe jedhaa malee sila uumaa namni dhoogu hin jiru. Miidiyaan miidiyaa bilisaati siin jaabar. Wanti siin jedhu. Halo? Hello? Dawalan kan. Sirratti dawalanii jiranii. Akkasii fataa shawwiin hanganuma singaa natti fakkaate nama fataa nu godhu. Siiniifin uffeera.